Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa aappii bareedaa taambanalii keessan ittiin hojjettan isin agarsiisa. Aappii kana pileestoorii irraa galtanii argachuu ni dandeessu. Hanga xumuraatti na faana tura. Agarsiisa taambanalicha erga tuqneen booda haala kanaan sarchi godhee hanga inni keessan galchutti ni eegna. Erga keessan galcheen booda inni jalqabaa maal gochuu qabna? Yoo barbaanne baakgiraawundii keenya jala kana tuqnee filachuu dandeenya. Yoo barbaanne mallattoo sana sadan tuquudhaan image size bakka jedhu tuqna. Hasaan booda mallattoo kana erga tuqneen booda YouTube taambanalii jedhu kana tuqnee save goona jechuudha. Haala YouTubeedhaaf mijatutti nu fideera jechuudha. Sana booda wanti nu gochuu qabnu kana keessaa filachuu hin dandeenya. Baakgiraawundii barreeffama mataa keenya barreessuudhaaf kana tuqnee teekist jedhuun balleessinaa. Teekist jedhu erga barreessineen booda taambanalii ajaa'ibaa jedhee okkee jedhu fakkeenyaaf isin agarsiisuudha. Sana booda mallattoo inni tuqxu size bakka jedhu kana taalama ofirraa qabu kana tuqxu. Sana booda size akka barbaadan hir'isuu guddisuu bakka barbaadan geessatanii ni kaayyattu jechuudha. Erga achi kaayyattanii booda raayit gootanii ni baatu. Sana booda haala barreeffama keessanii istaayilii barreeffama keessanii akkamitti akka inni taa'uu qabu akka isinii miidhagetti akka isinii taambanalii keessan sirriitti isin ibsuu danda'utti seevii gootanii raayit gootanii keessaa baatu jechuudha. Sana booda baakgiraawundii barreeffama keessanii istaayilii barreeffama keessanii bifa kanaan kana keessaa wal harkisuudhaan waan gosa barbaadan irra kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Gaaratti isin agarsiisa. Xumurtanii okkeettanii keessaa baatu. Erga akka gootaniin booda barreeffamni keessan akka bareechee mul'atuuf baakgiraawundii barreeffama keessanii kalarii filattuuf jechuudha. Kalariin isin filattanuuf yoo barbaadan diimaa akka barbaadan akkasitti kana jala as harkisuudhaan kalarii barreeffama keessan bareechee akka mul'isutti ni filattu jechuudha. Erga barreeffamni keessan filatteen booda kalariin kun immoo baakgiraawundii jalaa ol barreeffamaa ol jaleetti baakgiraawundii barreeffamichaa yoo barbaadan girmaashii gootu yoo barbaadan guutuu isaa akkasitti yoo barbaadan irraa filattanii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kalarii suuraa barbaadan irratti aad gochuu dandeessu. Istiikarii barbaadan irratti akka barbaadanitti yoo barbaadan suuraa wal fakkii gurraachaa fi arongaadee adii fi arongaadee akkasitti kan barbaadan jechuudha. Miiksiyoon kalaroojin maxxaqamti shaalachuu fayyadamuu dandeessu. Kanaafuu taambanalii kana wanni inni jala kana harkiftanii wanni isin sirreessuu hin dandeenye jiru. Istiikarii yoo gochuu barbaadan mallattoo ida'uu sana tuquudhaan istiikarii isa jedhu gootanii anarra tokkuma filadhee isin agarsiisu. Keenyaaf kana filadhee akka barbaadan kaa'achuu dandeessu. Yoo barbaadan imeejii irra kana filadhee isin agarsiisu. Imeejii tokko kaa'uudhaaf jechuudha. Imeejii kana filattanii akka barbaadan saayizii isaa kalarii isaa baakgiraawundii irraa muruu wanti inni dhabe hin jiru. Taambanaliin yuutuubaroonni gurguddoon taambanalii isaanii kan hojjetan aappii kanaan jechuudha. Egaan haala kanaan erga gootaniin booda mallattoo xiyyaa filattanii xiyya kanas kalarii isaas maal isaas waa hunda akkuma sila isin ibsaa ture hundinuu as jalatti argama. Raayit gootanii keessaa baatu. Kallattii barbaadanitti akkas xiyya qabdanii jijjiiruu dandeessu. Bakka agarsiisuu barbaadan irra geessitanii kaa'uu dandeessu. Egaan chaanala keenyaaf namoonni haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuun dagatinaa. Sana booda seef gochuudhaaf mallattoo kana tuqxanii seef gootanii keessaa baatu. Gaalarii keessanitti isinii bu'aa achi argattu jechuudha. Horaa bulaa.